Kabajamuuf jaalatamoo maatii YouTube channel Furtuu App akkam jiru nagaan ku kabajaaf jaalalaa bakka jirtan hundumaatti nagaa qabu jecha har'a barnoota murteessaa fi isin fayyaduun isin qabadhee dhufe garumaatti na hordofaa akkasumas dhaloonni haaraan channel kanatti hin dabalamne YouTube channel Furtuu App itti dabalamaan isin jechuu barbaada. Appilikeeshinii bilbila keessan irraa qabdan update godhatanan isinitti agarsiisa. Appilikeeshinii bilbila keessan irraa qabdan update godhachuudhaaf fakkeenyaaf WhatsApp yookiin Telegram yookiin TikTok yookiin Instagram yookiin immoo YouTube kan barbaadan update godhachuu gaafa barbaadan waan isin gochuu qabdan isinitti agarsiisa. Video kana like jechuudhaan maatii keetti dabalama. Kallattumaan gara Play Store bilbila keenyaa seenna. Play Store bilbila keenyaa seenne Play Storein kunuunsa kanaadha. Play Store bilbila keenyarra gadi click gochuudhaan gara keessaa seenna. Profile keessan irra gaafa cuqaastan fuula kana isinii fida. Jalqaba irra Manage Apps and Devices kan jedhu kanatu jira. Manage Apps and Devices kan jedhu kanarratti click gootu. Irratti click gootanii gara keessaa gaafa seentan fuula kana isinii fida. Update available jedhee jala isaatti 8 update pending jedha. Applicationii update barbaadan bakka kana jala jiru. Bakka kanatti click goona. Bakka kanatti click gaafa goonu fakkeenyaaf Imo update barbaadee jira jechuudha. Akkasuma TikTokiin update barbaadee jira, Extenderin update barbaadee jira. Applicationii waan update barbaadan 8tu jira. Kana ol ta'uu danda'a. Isin garuu applicationii yeroof isin fayyadu fakkeenyaaf yeroof kan na fayyadu update gochuu kanan barbaade fakkeenyaaf Imo bakka update kanatti cuqaasen update godha jechuudha. Bakka kanatti gaafa cuqaastan akka kanatti pending jedhee ofuma isaatii search godhee update isinii taasisa. Ofuma isaatiif update download godhee update isiniif godha. Waan rakkatan takkallee hin qabdan jechuudha. Kanaaf bakkuma kana dhuftanii applicationii harkifatee isin rakkise yookiin akka gaariitti isiniif hojjechuu dide update godhachuu qofaadha jechuudha. Kanaaf mara kanatti fayyadamaatii applicationii keessan aktiivii godhadhaa. Itti gargaarama. Gaafii qabdan immoo koomentii irratti barreessa. Akkasumas share gochuudhaan maatii kana itti dabalamaan isiniin jedha. Nagaan yeroo gaarii.